كيبور ملتي ميديا برودكشن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالتاد نوفكنا ميرا بر مال الحمد لله رب العالمين. نوفكنا كوليف تشامبستيك دامو كسيف كنا ميتي قرشي دبل ميتي وانت نوفكنا ما دري كسيف كنا من التيميكا نوفكنا مين سرين عليه فدو بلتي دين إسلام نبي رحمة صلى الله عليه وسلم دين إسلامات الرب كبجن نوفكني عفوا أنا اللي أسرتي وان دبدون كباسيفيس أمتك يافيس دبر وان بربر ننجل كبدو بيجدين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نوفكنا ميرا الحمد لله دين إسلامات كبجن نوفكني الله guyyaan kun guyyaa addaati dawaan dawaa dubartiiti nuuf kennameera kaan mata duree isaati nuuf kennameera kaan mata duree isaati gammadi hundinuu asitti argamuu keeti dhugaan sistinnaa teebba qabdaati irraasi dubbannaa waa'ee dubartiiti sababa geessifnaan milkeessaan rabbumaa galanni si haa gahu dachaa kuma kumaa shamarran hedduu qabna biqiltoota islaamaa maal kana qofaree hedduu nuuf ta'eera aadamitti aansee hawaa biqilcheera haadha nama hundaa godhee nu uumeera ammumallee shukran bar nuuf kennameera kabaja dubartii rabbiin nuuf qoodeera aafiyaa obboleettii too dhugumatti gaafii si gaafadha namoota biroorra maaltu gadi nu godha filanneetoo nyaannaa filanneetoo dhugnaa lafuma isaan jiraatan barnullee jiraannaa maaltu gadi nu godhamee nutti himaa jarana yoo ati barattu isheenis baratti tijumaatee argitu isheenis agarti hunduu addan godhu ijoollee dubartii dubartii musliimaa amala qabeessaa deemsi fi dubbii isaanii sunnaa addaa mul'isaa uffannaan isaanii shari'aa nuuf ibsaa daddabalee shukuran eenyuuf kennameera osoo barbaadanii dursaa mootii duraa kan akka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirreessa jira rabbiin koon kadhadhaa isa diin nuuf kenne isa baasiif xaarii naaf kafalaan jenne kan akkaadhaan maarfeetti wareeganne yeroo durii jaallanni jibban shamarran dubartii dhalannaan jiraashii awwaalan sababa adii kanaa kabajame keeyyatti jallata abbaan manaa ishii firaa'oon maqaanii intala jeenataat garuu aasiyaanii kadijaaf mariyaam dabalachuudhaanii waan akkaan nan kolfe kaaniin immoo hin boohee ticee seenaa isaatii waan biraan gahe maaltu si boochise kamiifuu kofaltee jedhee namtichi tokko umariin gaafate khalifaa umarirraa waan lamaan dhagahe osoo namaniin duraa wanta inni tahe osoo amananiin duraa mootii tokko qabnaa mooticha sanillee itti biraan tolfannaa isuma tolfanne deebinee tamannaa yoo beelofne immoo isumarraa nyaannaa kanumaafan kolfee dhageettu jamaa kun ajaa'iba kolfee ajaa'ibsiifate ishii maaliif bootte jedheelleen gaafate umarni deebiseef gaafii isaa akkanatti daa'ima tokkoon qabaa ijoollee dubartii yeroo san jiraa awwaalamti intala ofii awwaaluuf boolla gadi qoteeti ilmoo ofii awwaaluuf yeroo boolla qotee biyyoon osoo qotu areeda isaa tuqxe isheen awwaalamtuus yaa abbaa koo jettee biyyee areedarraa harka isheetiin haqxe osoo isheen akkas gootu garaa jabeeffatee ilmoo ofii dhalee duuditti gadi darbate kanan na boochise jedhee umar dubbate rasuulli hanga dhufan kun hundi sirraate sallu ala nabi yaa dubartii islaamaa keenya bar addunyaa kan akka Aishaa kan akka Faatuma hurtiin islaamaa baay'ee dhawaadhuma obboleettii tiyyaa na dhagee sirritti xiqqama siif dhaama uffata dubartii iddoo uffataa kanaan hafne irraa duubatti haa ta'u immoo haala gaariin beekamti kan durirra amma fooyyetti argamu dubartii musliimaa amala qabeessaa deemsi fi dubbii isaanii sunnaa addaa mul'isaa uffannaan isaaniis shari'aa nuuf ibsaa bareedinni shamaraa hijaabaan mul'ata kan hijaabaan qabne marumaan mul'ata qaama ittiin baadhame xiqqaa guddachaa hijaabni qaama kootii faaya caalu kabaja dubartiiti hundinuu haa ilaalu uffannaan tokkollee jilbaaba hin madaalu nattillee aarii wal gorfannaa nuti faashina hin hordofnu seera qabnaa nuti kabajaaf jaalalaa achittuu argatti bara dubartoota
فاشنا يهودا هندمة فتة شريعة مسلمة أصوات البافتة uffata muslimaa jilbaaba uffatte rabbiin si badhaasa abbaa manaa gaarii yeroo gabaabdutti kan hin qabne xaarii addunyaa faakiratti beekitante fa'i karaan biraan jiru kanuma sii fayyaa diini islaamaa kanaaf barnumatu waardiyyaa fakkeenya godhadhu Khadijaaf Sumayyaa Arabaa uffatu seera keenyaa miti shartii sadi qaba uffanni dubartii uffanni bitattu akka islaamaati furdaa ta'uu qaba jalqaba irratti ammallee bal'aadha kan hin maxxanneeshetti dheeraa ta'uu qaba hanga lafaatitti haala sadii kana uffanni dubartii rabbi yoo dubbatu qur'aana keessatti min sirritti dubbisi suuraa ahzaabiiti yaa ayyuhan nabiyyu qul li'azwaajika wa banaatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا لونك يلي تمرك نما رب سنيا قدس ننجلا يا نما مكاكو بربادن عافية سلطان جلما دين الإسلام دين الإسلام دين الإسلام دوما كينيا كيف ما تجمع كياسو بربادن زبيبا بالناس الجلما